Attam jirtu kabajamtoota dhaggeeffatootaaf daawwattoota keenya oduun wiixataarraaf qabnu kunoo. Torban darbee awutoobisa geejjiba uummataa kan hojjetoota hidha laga Abbayyaa fi hidhattoota isaan eegan waliin fe'ee deemaa ture tokko irratti hidhattoonni eenyummaan isaanii hin beekamne haleellaa bananiin namoonni 15 ajjeesuu isaanii namoonni balaa kanarraa lubbuun hafne jedhan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Haleellaan kun kan dhaqqabe akka lakkoofsa Itoophiyaatti guraandhala 23 bara 2014 ta'uu fi iddoon haleellaan kun itti dhaqqabees konyaa gubaa ganda ICD bakka addaa Afrikaa Irshaa Limaat jedhamee beekamutti ta'uun ibsameera. Namoonni jaan argine jedhan hundi guyyaa haleellaan sun itti gaggeeffame sana halkan guutuu bosona keessa buluu isaanii fi ganama humni dabalataa kan mootummaa ega dhufee booda qe'ee ofitti deebi'uu isaanii hubachiisuun daandiin sun ammayyuu eegumsi kan isa barbaachisu ta'uu dubbatan jedhameera. Dhimma kana ilaalchisee aangawoota dubbisuuf yaaliin taasifte kan hin milkoofne ta'uu kan ibsite oduu gabaastuun raadiyoo sagalee Ameerikaa Asteer Misgaanaaw akkuma arganneetti fudhannee dhiyaannaa jettee jirti. Itoophiyaa gama kaabaa keessatti walitti bu'iinsa gaggeeffameen kanneen manaaf qe'ee ofiirraa godaanan uummata miliyoona 1.6 gargaaruuf kan oolu doolaara miliyoona 200 miliyoonni 5 akka kennamuuf dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR iyyatee jira. Gabaasa kana Lisaa Shelaayintu Jenevaarraa ergee tujubee dhiyeessa. Baatilee 16 dura walitti bu'iinsi naannoo Tigraay keessatti jalqabame gara naannolee hollaa Amaaraaf Affaaritti illee babal'atee jira. Jaarmeen baqattoota akka tokkummaa mootummootaa akka jedhetti kanneen miidhaan irra ga'e irra hedduun Itoophiyaadhuma keessatti qe'ee ofiirraa buqqa'aniiru. Kanneen 60,000 ta'an immoo gara biyya hollaa Sudaanitti baqataniiru. Dubbiimtuun UNHCR Shaayibiyaa Maantuu akka jedhanitti martinuu deeggarsatu isaan barbaachisa. Civilians, including refugees and internally displaced people, have been displaced amid widespread reports of gender-based violence. Siviilonni baqattoota dabalatee kanneen biyya ofii keessatti qe'eerraa buqqa'an innaa gabaasii hookkarri saalaa irratti hundaa'e dhiittaan mirga namaaf qubsuma dhabuu akkasumas tajaajila bu'uuraa argachuu dhabuuf wabiin nyaataa dhabamuu innaa bal'inaan gabaasametti qe'eerraa buqqa'anii jiran. Itti dabaluudhaan mooraalee hedduun qubsumni baqattoota Eertiraa keessa jiraatan haleelamuun yookaan manca'uu isaatiin kanneen 1,000 lakkaa'aman Itoophiyaa keessatti qe'ee ofiirraa buqqa'aniiru jedhan. Tokkummaan mootummootaa akka jedhetti uummata Tigraay 40% akka ta'u keessaa miliyoonni 6 beela hamaan yoo dararaman kanneen 400,000 ta'an immoo qarqara afaan beelaa jiru. Maantuun akka jedhanitti UNHCR baqattoota Itoophiyaa kanneen Sudaan gama bahaatti baqataniif deeggarsa adda addaa godha. Baqattoota Itoophiyaa biyya hollaa Jibuutii, Somaaliyaa fi Sudaan kibbaatti baqatan gargaaruuf illee doolaara miliyoona 16 ramaduusaa dubbiimtuun UNHCR Shaayibiyaa Maantuu beeksisaniiru. Lammiiwwan Yuukireen kanneen wal waraansa biyya isaanii keessaa dhiyeessuun daangaa biyya ollaa taate Poolaand dhaqqabaa jiran wiixataarraa lakkoofsaan hedduu ta'uun ibsamee jira. Kanneen dhiyeessan kun lakkoofsi isaanii dilbata kaleessaa miliyoona 1.5 ga'u tokkummaa mootummootaatti Koomishinarri olaanaan kan waa'ee baqattootaa Filippoo Giraandee ibsanii jiran. Aangawoonni Kiyev biyyoonni gama dhihaa uggura Raashaarra ka'an akka jabeessan akkasumas meeshaa waraanaa dabalataan akka Yuukireeniif kennan gaafataa yeroo jiran kanatti kanneen gara Poolaanditti qajeelaa jiran qofti miliyoona 1 akka caaluuf jiru ni eegamaa jedhameera. Hawaasni Yuukireen kanneen Poolaand keessa jiraatan gara miliyoona 1.5 ta'uun lakkoofsa kutaa sana keessatti guddaa akkasumas biyyattiin bakka itti dhiyeessan guddittii ta'uu agarsiisa. Kana malees lammiiwwan Yuukireen kanneen dhiyeessaa jiran nagaa isaaniif jecha Sloovaak, Hangaarii fi Roomaaniyaa gama kaabaa seenaa jiru. Mootummoonni naannoo jaarmeewwanni kan mootummaan ta'e yookaan NGO'n akkasumas kaampaaniileen dhuunfaa gargaarsa bifa qindaa'een Yuukireen keessa alatti seenuu danda'u caalaatti akka milkaa'u gochuuf Poolaand karoora baasaa jirti. Aangawoonni magaalaa galma mootummaa Yuukireen Kiyev irraa humnootii Raashaa magaalattiitti dhiyaataa akka jiran akeekkachiisaa yeroo jiran kanatti humnootiin Raashaa wiixataarraa magaalaalee Yuukireen gama kaabaa fi kibbaa haleelaa turan. Waraanni Raashaa akka labsee fi karoora hojiirra hin oolchiin jiruun siviilota weerara kana keessatti qabamanii jiran karaa isaan itti ba'uu danda'an karoorsaa jira. Ajajaan humnootii Yuukireen kan waliigalaa akka jedhanitti humnootiin Raashaa magaalaa Kiyeviin dabalatee magaalaalee 4 marsuun irratti
xiyyeeffatanii jiru. Ibsaarra baasan kanaan Raashaan seera gargaarsa dhala namaa kan addunyaa cabsuun siviilota haleeltee akkasumas lafa to'ataa jiranitti immoo rakkoo gargaarsa dhala namaa geessisaa jiru jechuun himate. Ministeerri ittisaa kan Raashaa gama isaan akka jedhutti wiixata har'aa jalqabee uummanni magaalaalee 4 kan Yuukireen keessa jiran gadhiisanii ba'uuf akka danda'an gochuudhaaf waraanni Raashaa calliinsaan tura. Karaan banaman kun hangi tokko kanneen gara Raashaa fi Beelaarusitti geessan ta'uu dabalataa jedha ibsi ba'e. Kunis gaaffii kallattii pireezidaantii Faransaay Emmanuel Macron biraa gita isaanii kan Raashaa Vladimir Puutiniif dhiyeessaniif deebii kenname ta'uu ibsamee jira. Aangawoonni Yuukireen karoora Raashaa kan fudhatama kan dhabsiisan yoo ta'u keessumaa uummata gara Raashaa fi Beelaarusitti baasuu isa jedhu hin fudhanne. Muummichi ministeeraa Yuukireen immoo kun filannoo fudhatama qabu miti jedhan. Kaawunsiliin baqattootaa kan Noorwee gama isaan baqattootaa fi karaa banuu jechuun kan hojiirra ooluu danda'u yoo namoonni gara iddoo nageenya isaaniif ta'uu fi ofii filatanitti ba'an qofaa jedheera. Konkolaataan fe'umsaa kan bashannanaa fi konkolaataawwan kabiroo 100 dilbata kaleessaa handaara magaalaa Waashintan marsaa ka jiran yoo ta'u dhukkuba koovid kan ilaaleen uggura kaa'ame mormuun magaalaa Waashintan keessatti muddamsa tiraafikaa uumuuf ka jiran ta'uu sodaachisaa jiran. Jimaataa fi sanbata darbe konkolaataa 100 magaalaa Waashintan irraa kiiloomeetira 129 fagaatee kan argamu bakka dorgommiin konkolaataa gaggeeffamu Sahagarastown Speedway jedhamu kan kutaa Meerilaand keessatti walitti qabamanii turan. Dilbata kaleessaa immoo hedduun isaanii daandilee gurguddaaf ariitiin irra oofan kan magaalaa Waashintan marsanii oofaa ka turan yoo ta'u fiingee konkolaataa isaanii afuufaa innaa turanitti namoonni ilaalaa turan immoo alaabaa Ameerikaa mirmirsaa fi turan jedhameera. Konkolaataan hiriirri gaggeeffamu kan People's Convoy jedhamu kun Kaalifoorniyaa keessatti ka jalqabe yoo ta'u guutummaa biyyattii keessatti hirmaattota argataa jira. Kunis weerara COVID-19 kan ilaaleen uggura kaa'ame hundumtuu xumuraa akka argatu ka gaafatu yoo ta'u baatii darbe magaalaa galma mootummaa Kaanaadaa Otawaa keessatti hiriirri konkolaataan gaggeeffamaa ture biyyattii danqe akka ture ni yaadatama. Tallaalii fudhachuun dirqama ta'uu fi uggurri kanneen biroo weerara dhukkuba kanaa ittisuuf ba'an torbanneen dhiyeenya kanaa keessa hanqataa ka deeman yoo ta'u magaalaalee gurguddoon kan Yuunaayitid Isteetsis dirqama maaskii kaa'achuu fi seera dhukkuba COVID-19 waliin wal qabatee ba'aa turan laaffisaa jiran. Pireezidaan Baayiden haasawaa biyyoolessaa kan waggaa kibxata darbe dhageessisan irratti biyyi isaanii daldala adda addaa manneen barnootaa tajaajila guyyaa guyyaa ituu hin jeeqamin weerara dhukkubichaa keessummeessuu haala dandeessurra geessee jirti jedhanii turan. Oduun ammaaf qabnu kanuma.